dhaloota dorgomaa ta'e, dhaloota beekumsa qabu, dhaloota dandeettii qabu, dhaloota gahumsa qabu horachuutu nurra jiraata jennee barnoota keenya smart gochuu qabnaadha kan ejjennoon nuuni qabannee jirru. Kompiitarri kun wanta adda addaa kun nuuf galee bakka waa baay'een irraa baradhee jira. Akka kotti akkanaan durallee akkasin turre iddii kun nuuf galee jiraate amma garuu wanta baay'ee irraa hubadheen jira. Amma saayitii keenya eeggannee dhufnee waa baay'ee irraa hubannaa barnoota hedduu nuuf kennaa jirani. Qophaa'an jira. Amma narraa eegamu dubbisuudhaanis ta'ee wanta adda addaa fayyadamuudhaan kompiitara kanatti bubuudhaan barsiisotni keenyas deeggarsa nu gochaa jiru itti qophaa'an jirani. Kutaan laabii kun dabalataan dhufuunsaayi barsiisaadhaafis barataadhaafis bu'aa guddaa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf barataan isa barsiisaan kilaasitti barsiisu malee as dhufee kitaabota adda addaa, viidiyoo isaa, kaalkuleeshinii adda addaa ilaalee dandeettii isaa gabbifachuu danda'a jechuudha. Akkuma kana barsiisaan illee wanta kilaasitti galee barsiisu barataa haala salphaadhaan asii dhufee wantoota adda addaa argatee dandeettii isaa gabbifatee barataadhaaf wanta gahaa ta'e tokko wanta biyyaaf kompiit gochuu danda'u tokko fakkeenyaaf egzaaminashinii adda addaa asii ilaalee barataaf dhiyeessuu danda'a jechuudha. Akkuma kanallee hanqinooleen kitaabaalee jiru yoo ta'e wantoota kanallee duuchuudhaaf diijitaal laayibireeriin kun gahee guddaa taphateera jechuudha. Barataan tokko tokkoon dhuunfaa isaatti illee hanqina yeroo irraan kan kitaaba argachuu danda'u yoo ta'e garuu asii yuutuubii adda addaa ilaaluudhaan dandeettii isaa gabbifachuu danda'a jechuudha. Kanaaf diijitaal laayibireeriin kun barataafis barsiisaafis bu'aa guddaa argamsiisa jechuudha. Barataan isa kilaasitti baratu malee asii wantoota baay'ee argata jechuudha. Dandeettii isaan gabbifata. Barumsa illee kan mana barumsaa kana qofa illee hin taane akka biyyaatti dandeettii isaa yaadee gabbifachuu danda'a jechuudha. Barataan barumsa iddoo yuunivarsiitii adda addaatti geggeeffamu, akaadaamii adda addaatti kan geggeeffamu as dhufee yuutuubii adda addaa irraa ilaaluudhaan dandeettii isaa gabbifachuu danda'eera jechuudha. Kanaaf barataa irratti illee bu'aa guddaa argamsiisa jechuudha diijitaal laayibireeriin kun. Dhaloota teekinooloojiidhaan deeggarame addunyaa kana wajjin dorgomaa ta'u gochuudhaaf manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa qabnu hunda keessatti diijitaal laayibireerii galchuudhaan barattoonni kallattiidhaan kitaaba isaan barbaachisu achi buufatanii isaan fayyadaman gochuudhaaf hojiin hojjetamaa jiru bal'aadha. Keessattuu mana barumsaa amma keessatti argamnu kana diijitaal laayibireeriin isaa meegaabaayitii saffisa guddaa qabuun kan hoogganamu kan deeggaramu waan ta'eef barataan yeroo gabaabaa keessatti yookiin saffisaan waan barbaadu argatee irraa barachuu kan danda'udha. Kana qofa osoo hin ta'in manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa qabnu kan biroo keessattis diijitaal laayibireerii akkasitti galchina. Kan asii adda kan taasisu Itiyoo Teleekoom kallattiidhaan deeggarsa gaafannee gara miliyoona tokko tuqaa shaniin diijitaal laayibireerii kana nu galchanii suphaadhaafis hin yaaddoofnu. Suphaas isaanumatu nu deeggara. Kaffaltii ji'aan nuti kaffallus hin qabnu kallattiidhaan barataarraa kan eegamu itti fayyadamuu qofaa jechuudha. Kanaaf isa kana amma sadarkaa lammaffaa qofatti osoo hin ta'in sadarkaa tokkoffaan kutaa 7-8 barnoota ICT barachuu jalqabaniiru waan ta'eef kompiitara laabii isaanii qopheessu dabalataanis immoo diijitaal laayibireerii kana sadarkaa isaanii kan gitu isaaniif qopheessinee baruuf barsiisuu keessatti gaggeessaa jirra waan ta'eef hamma danda'ame hamma humni magaalaas kutaa magaalaas eeyyame ijoolleen kun kallattii kamiiniyyuu dorgomaa akka ta'an gochuudhaaf filannoon biraan jiru jechuudha. Teekinooloojiitti fayyadamu. Jalqaba irratti barataan dubbisee fayyadamuu caalaayyuu kompiitara kanatti teekinooloojii kanatti fayyadamuu danda'uun isaa bu'aa tokko jechuudha. Kanaan alatti immoo kitaaba eessaayin argadhaa kan jedhu hin cinqamu jechuudha. Kanaaf yeroo kamiyyuu kitaaba riifaransii iddoo kanaan nan argadheedhee deemee buufatee itti fayyadamaa jira waan ta'eef isaaf salphiseera jechuudha.
maatiidhaan kitaaba akkasii naa bitaa kitaaba maanuwaalii deemanii laayibraarii keessa barbaaduun isa barbaachisu jechuudha. Achi seenee awutomaatikaalii kitaaba barbaadu san googil godha saniin booda isa buufatee dubbisuu danda'u eegaleera waan ta'eef fayyadamaadha kan jedhuun kaasa. Digital library manneen barnoota sadarkaa lammaffaa hunda keessatti akka gurmaa'uu danda'u gooneerra. Digital library kuni internet access akka qabaatu gochuu dabalataan immoo kitaabileen achirratti akka fe'amuu danda'an gochuudhaan digital library shaggar jennee websaayitii banuudhaan achirratti kitaabni fe'amee ijoolleen easily kitaabilee sana akka fayyadamuu danda'an gochuudhaaf yaaliiwwan jalqabne jira. Sana qofatu hin ta'in YouTube'dhaan amma barsiisaan daree keessa barsiiseet waan barsiise suni erga inni bahee booda ijoolleen kitaaba kan fayyadaman jechuudha. Barsiisaan deebi'ee hin dhufu jechuudha. Waan dubbate suni already hin darbe. Gaarummaan teekinooloojii tokko waraabamee yoo YouTube irratti fe'ame yeroo tokko fe'amee jennaan yeroo barbaadetti barataan aksesii fi carraa sana qabu banee dhaggeeffachuu danda'a. Irra deebi'ee barachuu carraa uumaa jechuudha teekinooloojiin. Kanaaf YouTube irratti akka fe'amuu danda'u. Barnoonni reediyoo mataasaa YouTube irratti akka fe'amuu danda'u fi karaa digital library kanaan akka fayyadamuu danda'an jalqabbiiwwan gaarii qabna. Barattoota fayyadamaa jiranis hin hordofna jechuudha. Websaayitii sanarraa barataa meeqatu fayyadame, barsiisaa meeqatu seenee fayyadame kan jedhu ilaalla jechuudha. Jalqabbii keenya waan gaariitu jira jechuudha. Waan gaariitu jira garuummoo divaayisii barbaada. Waan tokko teekinooloojiin kuni meeshaa barbaada waan ta'eef kan mana barumsaa keessatti gurmeessine qofatu hin ta'in bakka hunda gahuu wajjin wal qabatee hanqinni hin jira. Carraa kanaan shaggar magaalaa ijaaramaa jiru magaalaa dorgomaa ta'ee dhaabbileenii fi abbootiin qabeenyaa barnoota irratti nu deeggaruudhaaf fedhii qaban keessattuu teekinooloojii irratti nu deeggaruudhaaf fedhii qaban akka nu deeggaran yaamicha dabarsuun barbaada. Rakkoon hubannoo teekinooloojii bakka hunda jira. Barattoota qofatu hin ta'in ogeeyyii barnootaa, barsiisota keenya, hoggansa manneen barnootaa dabalatee teekinooloojii irratti hubannoon jiru baay'ee laafaadha. Kanuma harkaan qabanne kanuma of harkaa qabnu hamman fayyadamneen gaafii mataa isaa qaba jechuudha. Kanarraa kan ka'e akka shaggaritti kan goone maali leenjii barsiisota ICT'dhaaf leenjii akka argachuu danda'an gooneerra jechuudha. Waajjira tajaajila quunnamtii odeeffannoo magaalaa Shaggar wajjin walitti qindaa'uudhaan leenjiin hubannoo akka kennamuu danda'u gooneerra. Kun itti fufiinsaan hin kennamaa jechuudha tokko kana. Lammaffaa hoggansa manneen barnootaa irratti barsiisota ICT qofatu hin ta'in barsiisota hoggansa manneen barnootaa dabalatee leenjii akka fudhachuu danda'an gochuuf yaaliin taasifamee jira. Ittaansee immoo barsiisota irrattis karaa wal fakkaataa ta'een hubannoo kennaa hin deemna jechuudha. Kanarraa kaanee barsiisaan hubatee hoggansi mana barumsaa hubatee barattoota hubachiisaa deema jechuudha. Barataan mana barumsaa kan dhufu barachuuf waan baratu keessaa tokko teekinooloojii barata jechuudha. Gosa barnoota ICT hin barata cinaatti immoo hin shaakala jechuudha. Digital library keessa seenee shaakala addunyaa wajjin wal bara ofimmoo kalaqaa deema jechuudha. Barachuu qofatu hin ta'in innuu kalaqa keessatti akka paartisipeet gochuu danda'u gochuutu nurra jiraata jennee qabannee karaa kanaan adeemsi itti hojjechaa jirru jira. Kana caalaa kuni jalqabbiidha jechuudha. Ammatti kan jirru Shaggar irratti jalqabbiidha. Shaakaluudha. Shaakala booda kana caalaa dagaagsinee cimsinee deemuutu nurra jiraata. Waan baay'een isaa Shaggar irratti kan hojjetamaa jiru hirmaannaa uummataati. Hirmaannaan uummataa kun immoo kutaa hawaasaa hunda qaba. Kutaa hawaasaa dhaabbilee mootummaa miti mootummaa hunda isaanii hirmaachisaatti jirra. Keessattuu Shaggar keessa dhaabbileen adda addaa hin jiru. Kompiitara kennuudhaan kompiitara nu arjoomuudhaan kan bara darbes bara kanas hirmaatan hin jiru jechuudha. Erguma Shaggar hundaa'e kompiitaroota 500 ol ta'an mobilaayiz gochuu dandeenya. 500 ol ta'u kompiitaroota. Kana kan hirmaate
dhaabbilee miti mootummaadha, dhaabbilee mootummaadha, akkasumas immoo hirmaannaa uummataati. Uummannis baay'ee contribute godhee iddoon kompiitara bitee itti nu galchee jira jechuudha. Amma isa qofaa miti immoo siistamichaan connect gochuu walitti fiduu baay'ee barbaachisaa ta'a. Deesktooppii qofa bittee waan galchiteef tun ta'e inni sun immoo intarneetii qabaachuu qaba. Intarneetii booda immoo weebsaayitiin sun jiraachuu turre jiraata. Sana booda immoo ijoolleen shaakaluu qabdi. Adeemsi ittiin deemaa jirru jira. Sochii baay'ee qabna jechuudha. Sochii baay'ee uumneerra daran kana caalaa immoo hojjechuu qabna jennee ammas dhaabbilee adda addaa Finfinnee keessatti propoozaala bocnee galchinee gaafachaa jirru jira jechuudha.